Hello nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota Multi Skill Media. Bakka jirtanitti hundumti keessan biyya alaa keessaa warri jirtan chaanaalii koo hordofaa warri jirtan hundumti keessan nagaan koo sinaa qaqqabu jechaa. Har'a qormaata leenjii konkolaachisummaa kompiitaraa qophaa'e wal wajjiniin marsaa 14ffaa kan itti fufnudha. Egaan marsaa har'a qopheeffanne keessatti kutaalee garaagaraa of keessaa qabaa. Marsaa 6ffaa, 7ffaa fi 8ffaa of keessaa qabaa. Isaan kun dhawataan deebii isaanii galchaa deemna. Inni jalqabaa of eeggannoo yookiin seeftii jalatti gaaffiin 10 dhiyaatee jira. Innis gaaffii armaan gadiitti dhiyaataniif deebii sirrii filadhuu jedha. Egaa kanaaf deebii sirrii ta'e galchaa waliin diskas gochaa iddoo isiniif hin galu jedhee yaadetti yaadaan isiniif ibsaa. Kan waliin hojjetaa itti fufnu ta'a na hordofaa. Gaaffii tokkoffaan egaa miidhaa sababa balaa konkolaataatiin ga'uu danda'u kan ta'e isa kamii jedha. Miidhaa sababa balaa konkolaataatiin ga'uu danda'u kan ta'e isa kamii jedha. Aan badii lubbuu namaa, baan manca'insa qabeenyaa, caan danqaa sochii tiraafikaa, daan hundumaa jedha. Deebiin isaa daa hunda. Gaaffii lammaffaan konkolaataan yeroo oofamutti haarri cuquliisni motora keessaa kan bahu yoo ta'e, bishaan siliindarii yeroo seenu, baa zayitiin siliindarii seenee yeroo gubatu, caa boba'aan siliindarii seenuu yeroo baay'atu jedha. Deebii sirriin baadha. Zayitiin siliindarii seenee yeroo gubatu. Kunis faashaan yookiin qalabatiin pistan irratti hidhamee jiru yeroo dhumutti zayitiin gara siliindariitti ol darbuudhaan kan gubatu yoo ta'e, aarri cuquliisni gara alaatti dhangala'aa jechuudha. Sadaffaan of eeggannoo konkolaataan deemsa jalqabuuf taasisu keessatti kan barbaachisaa ta'e kamii jedha. Of eeggannoo konkolaachisaan yookiin konkolaachisaan deemsa jalqabuuf taasisu keessatti kanneen barbaachisaa ta'an isaan kam? A. Meeshaa ittisaa balaa ibiddaa. B. Gommaa of eeggannoo jijjiirraaf gargaaru. C. Waraqaa ga'umsa konkolaachisummaa. D. Waraqaa eeyyama daandii. E. Hunda. Deebii inni sirriin hundadha. Kana jechuun konkolaachisaan tokko meeshaa ittisa balaa ibiddaa, gommaa jijjiirachuu danda'u, waraqaa ga'umsa konkolaachisummaa fi waraqaa eeyyama daandii qabachuu qabaa jechuudha. Gaaffii arfaffaan haalli fageenyi konkolaataa dhaabuu kan irratti hundaa'u. A. Haala ga'umsa fireenii. B. Haala daandii. C. Haala ilkaan gommaa. D. Hundaa jedha. Egaa gaaffiin kun deebiinsaa hunda ta'a. Kana jechuun konkolaachisaan tokko konkolaataa yeroo oofaa jirutti dhaabuudhaaf kan inni irratti hundaa'u tokko fireeniinsaa sirriitti kan qabuu dhiisu ta'uu adda baafachuudha. Daandiinis immoo daandii sirriitti ispaaltii fi korokonchii ta'uu danda'uu ta'a. Akkasuma ilkaan gommaallee kan sirriitti lafa qabatu ta'uu waan ta'uuf hundumti isaaniiyyuu deebiidha jechuudha. Gaaffii shanaffaan sakatta'insa deemsa dura konkolaataaf taasifamuu qabu kan hin taane kamii jedha. Sakatta'insa deemsa dura otoo deemsa hin jalqabiin konkolaataaf taasifamuu qabu kan hin taane kamii jedha. A. Hanga madaallii zayitii ilaaluu. B. Qilleensa gommaa ilaaluu. C. Hanga dhangala'aa baatirii ilaaluu. D. Jajjabinaa fi laafina jiingaa ilaaluu. E. Hunduu deebii hin qabu jedha.
Een deebii hin qabu jedha. Egaan deebiin sirriin eedha. Deebii hin qabu jechuudha. Sababni isaa kanneen ibsaman kun hundi isaaniiyyuu sakatta'amuun ni barbaadu waan ta'eefi jechuudha. Egaa gaaffii ja'affaan konkolaataan yeroo oofamu saffisni konkolaatichaa hagam akka ta'e konkolaachisaaf odeeffannoo kan kennu bakka duwwaa jedhamaa jedha. Konkolaataan yeroo oofamu saffisni konkolaatichaa hagam akka ta'e konkolaachisaaf odeeffannoo kan kennu A. Odoomeetirii, B. Spiidoomeetirii, C. Taakkoomeetirii, D. Tiriipilmeetirii. Deebiin B. Spiidoomeetiriidha. Torbaffaan meeshaalee nageenyaa fi mijaa'ina konkolaachistootaatiif kan oolu isa kami? A. Teessoo konkolaachisaa, B. Saqqii yookiin beeltii, C. Korojoo qilleensaa yookiin eerbaagii, D. Mijeessituu haala qilleensaa, E. Hunda. Deebiin E. Hunduu ni barbaachisu. Saddeettaffaan meeshaalee to'annoo ilaalchaa kan hin taane. To'annoo ilaalchaa kan hin taane kami? A. Daawwitii cinaachaa, B. Baqsituu hurrii, C. Ibsaa fireenii, D. Haxooftuu roobaa, E. Ibsaa fuulduraa. Deebii sirriin C. Ibsaa fireeniiti. Gosootni manii bakka duwwaattu jiru. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Deebii sirriin B. 2. Kanneen armaan gadii keessaa tokko kutaalee to'annoo konkolaataa miti. Kanneen armaan gadii keessaa tokko kutaalee to'annoo konkolaataa miti. A. Fireenii, B. Peedaalii boba'aa, C. Maarshii, D. Gommaa, E. Marii. Deebii sirriin D. Gommaadha jechuudha. Egaa marsaan itti aanu sababa uumama yookiin ka'umsa balaatii asirrattis gaaffilee 5tu jiru. Itti daballee isaan kanas waliin kan hojjennu ta'a jechuudha. Gaaffii 10ffaatti dabalee 11ffaan sababa uumama balaa kan hin taane kami jedha. Sababa uumama balaa kan hin taane kami? A. Umurii, B. Saala, C. Fayyummaa, D. Amala konkolaachisaa. Deebii sirriin B. Saala. Seerri uumamaa yeroo konkolaataan lafa tabbaa ba'u gara booddeetti harkisu bakka duwwaa jedhama. A. Inershiyaa, B. Humna harkisa lafaa, C. Rigata, D. Humna sentirifugaalii. Deebii sirriin B. Humna harkisa lafaati. Gaaffii 13ffaan seerri uumama hojii konkolaachisummaa irratti dhiibbaa geessisu danda'u kami? Seerri uumamaa hojii konkolaachisummaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'u kami? A. Anniisaa sochii, B. Rigata, C. Humna harkisa dachee, D. Inershiyaa, E. Hunda. Deebiin E. Hunda. Gaaffii 14ffaan haala daandii fi naannoo keessaa uumamuu balaatiif
sababa ta'uu kan danda'u kamii jedha. Haala daandii fi naannoo keessaa uumamuu balaatiif sababa ta'uu kan danda'u kamii? A. Rooba. B. Ho'aaf aduu. C. Awwaara. D. Dukkana halkanii. E. Hunda. Deebiin E. Hunda. Gaaffii 15ffaan miidhaa fe'isa humnaa ol fe'uun geessisu kan hin taane kami? Miidhaa fe'isa humnaa ol fe'uun geessisu kan hin taane kami? A. Qaamolee to'annoo urgufamaa cabsa. B. Motorri ni ho'a. C. Umurii konkolaataa dheeressa. D. Daandii mancaasa. Deebiin sirriin C. Umurii konkolaataa dheeressa inni jedhu sirrii miti jechuudha. Egaan itti dabaluudhaan leenjii addaa kan jedhu jalatti gaaffilee armaan gadiitti dhiyaataniif deebii sirrii filadhu kan jedhu itti fufee gaaffii 16ffaarraa kaasee jiru akkas jedha. Konkolaataa uummataa fe'u keessatti fe'amuuf kan hin eeyyamamne kamii jedha. Konkolaataa uummataa fe'uu keessatti fe'amuuf kan hin eeyyamamne kami? A. Gaazii. B. Mixmixaa. C. Beeylada. D. Boombii. E. Hunda. Deebii sirriin E. Hundadha. 17ffaan dirqama konkolaachisaa kan ta'e kamiidha? Isheen kun dirqama konkolaachisaa kan ta'e kami? Dirqama konkolaachisaa kan ta'e kami? A. Fe'isa hanga kiiloogiraama 25 ulfaatu bilisaan fe'uu. B. Ganama konkolaataa sakatta'uu. C. Imaltoota erga fe'ee booda boba'aa guutuu hin qabu. D. Bakkeerra imaltoota fe'uu hin qabu. E. Hunda. Deebii sirriin E. Hundadha. Gaaffiin 18ffaan imaltootaaf qarshii deebisuun kan barbaachisu A. Konkolaataan cabee kan turu yoo ta'e. B. Deemuuf kan turu yoo ta'e. C. Darbaa yoo kanfale. D. Hunda. Deebii sirriin D. Hundadha. Gaaffiin 19ffaan akkas jedha. Itti gaafatamummaa abbaa qabeenyaa kan hin taane kami? Itti gaafatamummaa abbaa qabeenyaa kan hin taane kami? A. Naga'ee maxxansiisuu. B. Konkolaataa ga'umsa qabu qacaruu. C. Imaltoota irraa qarshii funaanuu. D. Hunda. Deebii sirriin itti gaafatamummaa abbaa qabeenyaa kan hin taane imaltoota irraa qarshii funaanuu waan ta'eef C'dha jechuudha. Hojii gargaaraa konkolaachisaa kan hin taane kami? A. Imaltoota konkolaataa seensisuu. B. Imaltootaaf odeeffannoo kennuu. C. Balbala konkolaataa banuuf cufuu. D. Taarifaa ol qarshii sassaabuu. Deebiin D. Taarifaa ol qarshii sassaabuu inni jedhu sirrii miti jechuudha. Egaan hordoftoota waan baay'ee barattu jedheen yaada. Egaan guyyaa har'aatiif qabadhee kanan isiniif dhiyaadhe qormaatichi kana fakkaata. Egaan hiriyoottan keessanii fi akkasuma namoota biroo bira akka gahuuf viidiyoo kana subscribe share gochuun nu wajjiniin dhaabbadhaan ergaa kooti. Akkasuma gaaffii yoo qabaattan wanti isiniif hin galle yoo jiraate koomentii jalatti gaaffii gaafachuudhaan akkasuma immoo viidiyoon kun yoo isinitti tole
yaada jajjabinaa naaf barreessuudhaan na bukkee akka dhaabbattan adaraan isiniin jedha. Har'aaf yeroo gaarii akka isiniif ta'u nagaattiin isiniin jedha. Yeroo